Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Guyyaa har'aa garaagarummaa qubeen dubbachiiftu tokko uumtu jechoota muraasa fudhachuudhaan kan waliin ilaallu ta'a. Afaan Oromoo keessatti namoonni yeroo baay'ee yagguu qubeessan jarreen kana osoo addaan hin baasiin yeroo isaan qubeessan irra deddeebiidhaan ni argina jechuudha. Kanaaf ilmi Oromoo tokko afaan isaa seeraan dubbisuu fi qubeessuu danda'uutii qaba jenneetu yaadna. Sababa kanaaf wantoota kana yaada keessa gashuudhaan itti xiinxalaa akka deemtan gaafa barreessitan jechuudha. Viidiyoon kun kanaaf kan inni isiniif hojjetame. Namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'aa isiniin jenna. Namoonni gama onlaayiniitiin nu biraa barachuu barbaaddan immoo lakkoofsa armaan gadii fayyadamuun yoo nu bilbiltan haala gaariitiin isin keessummeessina. Kallattiimaan barnoota keenya kanaatti gaafa darbinu asitti akkuma argitan kan gamanaa xumura irratti tokkittii qabdi. Kun garuu dubbachiiftuun ishii meeqa taate jirti? 2 ta'eetu jira jechuudha. Kana gaamee akkamitti dubbistu? Galata. Kanoo garaagarummaan inni kanarraatti qabu mee maal ta'attanii yaaddu? Mee dubbisaa mee al tokko? Galataa jennaa jechuudha. Kanatti darbinu. Biqila. Kunoo biqilaa. Gubataa. Barataa. Makaraa. Kadhataa. Dabalee. Bilisaa. Tajaajilaa. Jabanaa. Masaraa. Tajaajilaa. Jarreen kun dhuma irratti qubeen dubbachiiftuun isaanii wanta dheerateef qofa sagalee sana guutummaan guututti jijjiiranii jiru jechuudha. Sababa kanaatiif yagguu barreessitan xiyyeeffannoo itti kennuun akka kanatti itti yaada. Jechoonni akkasii afaan Oromoo keessatti nu miliqan baay'een isaanii ni jiru waan ta'eef isaan kana itti yaaduudhaan xiinxalaa shaakalaa dubbisaanii deema. Kan gamanaa irratti yagguu gabaabbatu, kan gamanaa irratti sagaleen xumuraa isaa yagguu dheeratu garaagarummaa inni fide haala gaariitiin hubattaniitu jenneetu abdii qabna. Namoonni hagammaatti nu wajjiniin turtanii sabiskiraayib taasisaa. Viidiyoo haaraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa.